السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا داوتوتا ميديا مرافق كن كوبي أومشتو أبدي بروتي كوبين أومشتو أبدي برو تربانتي يروتكا خن اسنف لياتو خيسافو فودا ميديا مرافقين سجودان خن منامنتي اسم برانجي سودام كوبي خن خيستي شمرن كينيا بيا أمبا خيستي ركنوتا غرغرا خن إسان الرجهو هنداهو منامنا سيني غودو سيني ركو إسان الرجلو خنا غره اللي سرتي أول بافني خنيتي خيستي فرماتا إتي مبربانو دام سالفكا كفجمتوتا في جالتمتوتا داوتوتا خينيا كوبي أومشتو أبدي برو تنا خيستي كيسافو شمرن كينيا بيوتا عربا خيستي ركنوتا داداتي في ساعة لما تي جران سالفكا كفجمتوتا في جالتمتوتا داوتوتا خينيا كانوا تلين خيسافو خراميتي مرافوقين وقوتن دبران كيستي واحد دويتشولا كوبي أومشتو أبدي برو تنرتي هوجة تشادي ترم ميسن كيسا خان دينيتي هوجني خيسافو حواسا خيني برانجيني اتين سغلي تاني في خيسا dhiyootanatti gujjoota muraasa keessatti qophii hojjetamte sammee isin biraan geenye keessaafuu shamarran keenya biyya ambaa keessatti maalirra jiran haalli jiru jireenya isaanii maal fakkaata rakkoon biyya arabaa maal fakkaatti waan jiru gabaabinaan sujuudaan kallattiidhaan asmaa istiidiyoodhaa isin biraan geenye achi booda kan walitti dachaanu taanam hammaduma sagantaa teenyaatti miidiyaa keessan miidiyaa mooraa fogog qophii oomishtuu abdii boruu wajjin turtii gaarii isiniin jenna. تلقى خبجمتوتا في جالتمتوتا داوتوتا خينيا همم كابودي باندو برتي تدفو ميكا كمبوكي رادر بتميكفو فيام من أبات هدوان زيلين لفو ولا ركو كنا ينون راجبو يومي قيان دربكو بابا سونفو هنگربين بدهدو كننو بفو نمتو رسل اسواقنته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبجمتوتا في جالتمتوتا داوتوتا خينيا ميديا مرافق غرا سغنتا اومشتو ابدي بروتان جتو قبني اسني دفني تجرا تربتي التكا تنسني دياتو چودا سغنتا يوخانمو قوبين اومشتو ابدي بروتون الراجل قبي تربتي التكا كنسني ديسنو تا حمدو مسغنتا تينياتي نفانا ترا همم كابودي باندو برتي تدفو ميكا كمبوكي رادر بتميكفو فيام من أبات هدوان زيلين لفو ولا ركو كنا ينون راجبو يومي قيان دربكو بابا سونفو هنگربين بدهدو كننو بفو نمتو رسل اسواقنته. تولغا خبجمتوتا في جالتمتوتا داوتوتا خينيا أكمغا تردوا إبسوف يالي سنتي قوبين يوخان أمو سغنتان تينيا متا دورين إسيدا أومشتو أبدي بروجتتون مالكتاتي ميتو كونسينيف إبسا غودا أومشتو أبدي بروجتون دوبرتيدا أكما ربين آدم أومي چنا چيسات خبيتار رامو هاو أومي سنتي جرين يلمنا ماخن هندنو دوبرتيدان تولا دوبرتي جتون سدي إسين غرو أمو dubartiin hoggaa ibsamtu karaa afuritti ibsamuu dandeessi. Isin takka tan si dhalte eenyu yoo siin jaan haadhateeti. Isin lammaffaan tasi wajji dhalatte. Tasi wajji dhalatte hoo eenyu yookaan maal sii taati yoo siin jaan taate obbaleetiidha. Isin sadaffaadhaa tan siif dhalatte. Sanis maal siif taati yoo siin jaan taate tan siif dhalatte immoo niitii yookaan jaartiidha yookaan haadha warraati. Afuraffaan yookaan isin dhumaa immoo tan ati dhalte yookaan ati dhalchite. Sanis maal siif taati yoo hajaam taate ilmooteeti. Tanaaf jechuudha dubartiin waa afuriidhaan ibsamuu osoo hin taane jechamni ani amma himee kun afran isii tuttuquudha malee waa'ee dubartii himee fixuu hin danda'u. Tanaaf gaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota keenya dubartii yeroo jennu dubartiin gaaddisa dubartiin dahoodha akkasuma dubartiin waa illeen ibsamuu dandeessi haa ta'u malee fakkeenyaaf ummaatee naa ibsi waa'ee isiidhaa yoo siin jaan imimmaantu nama qaba waan ibsituu hin dandeessu akkasuma waa'ee jaartii teetii naa ibsi yoo siin jaan ammoo hedduu takka gaa maal jeekaan deebisaas yookaan namma ta'a hin beeku tarii waan hin ibsuun jechamaan dhaba. deebi'ee ammoo waa'ee ilmoo teetii yoo naa himis hin jaan ammoo ilmoon tiyya akkana ilmoon tiyya akka settee dhaadheessita akkasuma obboleettii tiyya yoo naa himis jaanoo
wal beeynaha tole kanatti aansuudhaan ammoo jechuudha waa'ee dubartoota kanarra dhaabbadhee warroota dubartoota kanatti hirkatee jechuudha maqaa isaaniitiin arrabsamaa reebamaa tumamaa jireenya gadadoo adda addaa keessa tarkaanfachaa jirutu jira dubartiin waliin maqaa fuutee jaa haawwan keenya yookaan abboottiin teenya akkas jetti kanaaf yeroo dubartii takka arrabsitu dubartiin hundinuu arrabsamuu dandeessis danda'us ni malti yookaan dhabdiis san keessatti fakkeenyaaf akka nama xuuxxoo takka tabaddee fuudhee xuuxxoo dhibba takka keessa kaayeti xuuxxoon takka tabadde yookaan timaantiin tokko kabade hoggaa timaantiin dhibba keessa yookaan timaantiin guutuu tuubboo keessa keessee maal ta'a san hundinuu shuruuf kaasanii qaba kanaaf yeroo takka dubartoonni keenya dubartii takkittii sanii jechuudhaan if qorrifatan kanaaf gaa yaa dubartoota keenya yaa obboleettiitii yaa haadhatiyya akkasuma deebi'ee gaa wanni jiru yeroo hedduu if hin dhaammotina if dhaammochuun hedduu takka qaanfachuutu isinirraa mala malee if dhaammochuun isiniin hin maltu garuu immoo namni qaanfachuu fi taqwaa yookaan sodaa rabbii qabaachuudhaatu isarraa tola gamanumaan gaa yeroo hedduu nuti jireenya baqaati yaana namni kun jireenya baqaa kana keessatti waa sadiif biyyarraa imala inni duraa namoonni haadha abbaan isaanii akkam keessa akka turan jaarraa dabran kana keessa isaan jireenya akkam keessa akka dabraa dhufan yeroo laaltu ani haadha abbaa kiyya kana jireenyi isaan keessa turan tana burcuqqoo takka qabaatan lamattiin jijjiiraa fi mana tokko qabaatan mana san lamattiin deebisaa fi yookaan ammoo waan isaan qaban irratti qalamaa dabtara isaan nabbaasanii natti barsiisaadha barumsa kiyya asiin nagahan kanaan kafalaa fi maaliif jennaan galanni haadha abbaa kafalameen dhumu waan ta'echa haga san hanga duniyaarra jiran isaan xooruudhaaf waan jaamu takka jechuudha saniif dhaabbata namni tokko inni lammaffaan ammoo namni biyyaa bahu kuni jireenya isaatiif jee biyyaa baha yeroo biyyaa bahuu deemtu aniin kun fuulduraaf takka dalagadhee yookaan hojii dalagaa hojjadhee maallaqa kuufadhee maallaqa saniin dachii akkanaa tahee bitadhee viillaa akkana jaaree kaayyoota akkana muutuu qaba ilma namaa tahee rabbiinu waan uumeefii jira kanaaf kaayyoos adeemsa sanirra kadeemu namni kun haala jireenya fuulduraati inni sadaffaan ammoo nama abaluu deemeef deemu rakkoon beeku waan isa qunnamuun beeku garuu erga deemee waan tahitee warra irra bilbilee warra rakka warra irra bilbilee warra darara garuu imaltuun tuni karaa bahaniin beeyne karaan hundi akka yaadaan ta'u obboleessitiyya hedduu takka waa'ee karaa kana yoo dubbanne imala wanni ja'an tuni imaltuun akka nama ija guduunfatee karaa deemee mana ol seeni siin jeeti maaliif jennaan yoo tana dura deemtee beeyte irra deebi'uun sin dhibu karaa sobaan dabran galaan nama dhibaa jaa akkasi imaltuu yoo takka dabarte lama ol deebi'uun sin dhibdu akka feetallee taatu nima dabartanuma seenta garuu akkumaan sin jechu jiru kana karaa sobaan dabran galaan nama dhibaa hoggaan sin jiru imaltuu haatee deemta deebi'uun ta'e fitina hedduu takka waan jireenya ilma namaa kana keessatti yaada namatti ta'u keessaa takka tana waa'ee imaltuu tanaan wal qabatee ammoo obboleeyyan keenya dubartoota meeqaan tamtu har'aan tana rakkachaa jira rakkoodhaaf saaxilamaa jira fakkeenyaaf biyyoota arabaa biyyoota takka lama sadii jeesii lakkaa'uun danda'an maqaan tanaaf jechuudha warroota asiin imalee gara suudiidhaa achiin yamanii biyyoota adda addaa beeruut qatar oomaan biyyoota kana hunda keessa jirantu jira yeroo isaan kana dubbistu wallaahi waan hin jeesii himuun beekan kabooyu hoggaa nuti nu dawwalanii yookaan nu bilbila teenyee wajji haasawnu gidaara mana bareedaa agarreeti isii saniif booharra garuu isiin maal keessa akka jirtu hubadhu yabbaleettiti yabbaleessa kiyya kan biyyaa bahuudhaaf niyaa qabdu dhugaan sii himaan wanni ati itti biyyaa baatuun dura namni kun kaayyoo biyyaa deemeef san dhuga kufaatii jira karaa hafuu jira karaan hundi akka yaada keetii ta'uu hin danda'u warri keenya na gargaara abbaa kiyyaa ameerikaa na dura jira kanaa miti kasi dura jiru hundinuu waan akkasiif hin godhu tanaaf jechuudha wanni nan dubbachuu barbaade kanumarra dhaabbadde namoota yeroo ammaan tanaa biyyoota arabaa kaniin amma takka lama maqaa tuqe kana keessa jirantu jira rakkoo hamtuudhaaf imbaasiin biyya teenyaatiis bu'aa takka dhabdee fi akkasuma fiizaadhaan isaan yookaan xalabaan achi dhaqanii rakkoo hamtuu saaxilamaa jiran
fakkeenyaaf akka fakkeenyaa yoo fudhanne fooqii irraa meeqaantamtu osoo hin xaraqa yookaan ammoo hin masaha jettu gakkufti garuu lubbuun isii baati bilaa shiqqisaas taati akkasuma dargaggeeyyiidhaaf yeroo isiin silaa heeruma taatu san fuula gaarii fuula bareedaa qabdu heeruma sii dhabdee umriin siichi tarkaanfatte namni keenya yeroo ammaa moodifaa yookaan haareewuma waan jedhu takka laala sunnaa nabii rabbii alayhi salaatu wasalaam jala deemuu dhiisee jira namni tanaaf nama umriin sii ol kuta takka namni xiqqoo barnarra guddoo waan jaamu takka jira namni keenya kun yeroo ammaan tana yeroo sanitti ati hoggaa dabarte heeruma dhabda tanaaf waa hedduu jira waa'ee dubartii biyya ambaa keessa teessu kana takka lama sadii irraa lakkaa'isii fixuu hin danda'u tole gaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota keenya waan hin guyyaa irraa qabadhee sagantaa tana keessa dhufe tana gama gaa sagantaa guyyaa irraan tanaatti achi tarkaanfadheetiin dubartoota keenya kanneen biyyaan maqaa dadhabaa bira tarkaanfadhee kana keessa jiran rakkoo akkam akka keessa jiranii fi maal keessa akka deemaa jiran adeemsi isaanii amma maalirra akka jiru waliin daawwanneeti kanas deebinu taha hamma dhuma sagantaatti nu faana jiraadhaa. Jirra jirtuu kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo guutuu addunyaa irratti argamtan marti keessanuu guyyaa arraan tanaa jechuudha jiruu fi jireenya uumaa ilma namaa keessatti rakkoolee nama mudattu keessaa hanga takka kaasuudhaan keessaafuu dubartoota biyya haadha abbaa isaanii gadhiisanii deemanii biyyoota ambaa keessatti rakkoo hammana hin ja'amneen saaxilamaati jiran kanumaan wal qabatee rakkoo shamarran keenya biyya arabaa keessatti irratti hojjetamaa jiru irraa hamma tokko seenaa obboleettii teenya Faayoo Mahammad tan jedhamtu dhalattuu Oromiyaa Harargee Bahaa Ona Afran Qalloo magaalaa Dirree Dhawaa ganda garaadaa tan taate rakkoo isiirra gaheerraa ummata Oromoo bal'aaf akkanaaf qooddanii rakkoo tiyyatana naaf hiikuudhaaf tattaaffii gootan jettee nuuf gama keenya dhaamte nutis isiniif dhaamnaatii nu faana jiraadhaa isiniin jenna. Eegaa biyya itti dhalatte irraa baatee waggaa xumurtullee waraqaan hayyama biyyaatii fi tan mana yaalaa yeroo kontiraata isii xumurattee akka galtuuf hojjetamuufii qabu hin hojjetamneefi biyya isiittillee galuuf akka hin hayyamamneef jaalattee akka galuu hin feene fakkeessuudhaan dirqisiisanii xalayaa mallatteessisee akkasuma waliin doolaara 1,000tti gurguratee biraa galuudhaan yoo isiin waraqaa hayyamaanaaf baasii jettee isa gaafatte fooqii tanarraa hin gassi darbaa jechuudhaan sodaachisaa akka jiranii fi galuufillee akka hin dandeenye jala sararee akka itti hime nutti himteeti jirti. Ani biyya tana eegaan dhufu kun waggaa fixuutiin jira. Maqaan kiyya Faayoo Mahammad Xaahiriin jaama dhalattuu Dirree Dhawaa ganda garaadaati. Rakkoon biyya tana keessatti narra geessee biyya tana akkaan dhufetti anaa dhufee ji'a takka warri silaa Itoophiyaa irraa na fidate viizaa naaf hojjechiisee na fide biyya tana baatii takka isaan bira hojjedhee maktabatti na deebisanii jechuudha. Wadhabbii nuti walii galuu dadhabnee maktaban na deebisan. Maktabaa kana miiciyyoo Itoophiyaa irraa akkaanan dhufu suuraa kiyyaaf paaspoora kiyya irratti ergee isa bira hojjechaa turte maktabaa san keessa miiciyyoo Itoophiyaati ture. Miiciyyoon san baddeeti biyya tana keessa badanii hogga dalagatan maallaqa nagayaatiin dalagatanii baddee dalagachuu jirti jechuu Beeruut kana keessa. Hoggaan dhufee anaaf isiin akka hariiroo qabnu isiirraan akkaan dhufe hoggaa bare yoo isii san fiddee malee dalagaa sin naqu jedhee ji'a 3 guutuu maktabaa keessatti na rakkisaa ture. Yeroo barbaade dhiira naa fidee yeroo barbaade agabuu na oolchee wallaahi gaa hin beeku qofaan maal jee akkaan rakkoo tana asiin maan ture mara. Hundaafuu yoo kan dandeessan taate biyya tiyyatti akkana galchu qofa naa xumuruu yoo biraa yoo kan danda'amu taate biraa waraqaan tiyya kanaa hojjetamte hojjedhu naa godhu. Yoo sanirra dabre immoo biyya tiyyatti akkaan galchu daareessa na galchu tikeeta naa muree qofa naa godhuudha waan lameen kana qofa argachuudha. Rakkoo tiyya haasawuu hin danda'u tana sanii jedhee beektee kan hojjetamne galuus hin danda'u akkaan galuus hin dandeenye namtichi maktabaadhaa jala muree jala sararee natti himee jira. Namni biyya takka dhufee biyya sanii waraqaa hayyama biyya sanii hin qabaanne xalabaan namni dhufee waraqaa xalabaa san guututti kontiraatummaa san biyya manatti dhufee sanii kan hojjetu hin qabaanne dhukkubsatu wallaanamuu hin danda'u galuu barbaadu galuu hin danda'u
bas namni badee fi inni aynaa tokko jechuu namni nama badeerrallee kanaatu irra hamaadha maaliif na gurguratee waan jiruuf maqaa dhalabaatiin waan hin jiru gurgurameetiin mana kana jira jechuu walumaa galatti waan silaa waraqaa warra kun itti maallaqa ittiin naa hojjetan isaanillee akka itti naa himanitti waraqaase waan silaa waraqaadhaan isaan naa hojjetan inni anaa hojjetaaf hojii irraa fudhatee isaan naan hojjenne inni naaf hin hojjenne walumaa xumura irratti hoggaan gaafadhu akka inni singelle akka inni waraqaan naaf hin hojjetamne jala muree jala sararee natti hime gaayoo rakkoo tana furmaata itti kennuu dandeessan yoo xalayaan akka naaf hojjetamtu godhuu dandeessan rakkoon hin jirtu muciyyoo na bira jirtu ta'ollaadha ammoo hayyama hin qabdu muciyyoon walumaa galatti alagguun gabbihee ani bulaa dura dhiquu bulaa dura waa dalagu katasaa yoo wal agarre hin dubbisee illee halee ganamallee wal agarre wala cafeetiif akkuma nimi wal agarre akkana bakka akkanaa tana mee rakkoo xiyyaafidee tana furmaata itti haa barbaannu bakka furmaata itti argannu nu argee akkanaa ji'ee keessa hoggaan himeefi ani arabni haan ajjeesuufi waan akkanaatti seenaa'ee naan jette sodaa qabdi suuraalee ta'u wajjin kaane hin qabnu alaa kullee algaa isii hayyamsiisuudhaaf yoo katasaa wal agarree tokko suutaan keessaa baasee isiniif as erge malee sodaa qabdi hedduu sodaa qabdi namni amata 6 damoos mindaa isaa fudhatee harkaan qabne waggaa 6 biyya arabaa taa'ee moobaayila hin qabne baatii irraa waggaa tokko qofa ni duutee ni jirti akka addaan baafatan warri isaanii dawwaltee warra isaanii akka dubbistu godhuu qofa maali gaa huni waan akkanaa kana nama dhiba rakkootiyya imbaasiillee narraa hiikuu dadhabdee namni narraa hiikuu hin jiru jettee jala sarartee waan jirtuuf himachuun sodaatti isii sossobee akkaan ta'ettu waggaa wal agarratti irraa rikardi godhee suuraas wajji kaane jedhee wajjin kaane isiniif hin erge inshaallah yoo rabbi biraan taatee gartee rabbiin naa rakkoon tiyya guddoon biyya tana dhufee waggaa gaheetiin jira xalayaa biyya tanaa hin qabu yoon dhukkubsadhe maalli qinsee dhukkuba kiyya san qabadhee deemaa jira xalayaa biyya tanaa hin qabu walumaa galatti namtichi maktabaalleen natti dhaadate yoonii fi ati galte an qabritti galeetiin ati Itoophiyaa galtaanaan jedhesii galee biyya tana mana kana dhufee manaan ammaan tana jiru kana dhufee ji'a 4 hogguun taa'e boodan waraqaa maaliif naa hin hojjisiisne biyya tana eegaan dhufee baatii 7 gahee hin jedheni namticha natti kaasee namtichaan bira jiru bilbila irraa fuudhi jedhee namtichillee bilbila irraa fuudhee eeganaa baqa anaa hin dubbanne anaa callisee osoo faraa dalagatu agarraan bilbila kiyyaas jaartiin akkasitti irraa kadhattee ijoollee isii haa dubbistu warra isii haa dubbistu jettee isiidhaa hedduu walii galle isiidhaatu nama gaariidha rabbiin nama hamaa bira nan geessine biyya hamtuullee rabbiin na fidu maktabaa hamtuu irraanillee rabbiin na fidu nama hamaa bira rabbiin nan geessine akkasitti isiin irraa naaf fute jechuudha wallaahi rakkoo tana ani ammatti dubbachuu hin feene maaliif rakkoon irra geessee dabarte waan hin beekuuf sababaa bilbila qabaachuu kiyya sababaa dammaqina qabaachuu kiyya sababaa waa dubbisuu waa barreessuu beekuu kiyyaatiin rakkoo guddoon irra gahe an biyya tana keessatti imbaasiilleen indamaxash tamalashii naan jee biyya tana keessatti tanaafin namatti illee rakkoo kiyya ol baasee hin himatin useetuma jiraachuu jira humna waggaa gaheetiin jira mana kana biyya tana eegaan dhufe soommanni kuni amata kiyyaachuu soommanni as deemu kun jiruu biyya baqaa ulfaattuu gadadoo hamtuu dabarsitee arra lubbuun as geessee yaa lammiitoo lammiif gaachanaa naaf dirmadhaa jechaati jirti biyya tootitti akkaan nagayaa fayyaa qabu kanatti akkaan galuuf jecha haala naaf mijjeessaa naaf dirmadhaa nagayaan biyya too oromiyaa keessatti nagalchaa isiniin jechaati jirti rakkoon biraa kan isiin biyyatti galuu hin dandeenyeefis ejensiin yookaan dhaabbanni irraan dhuftee fi imbaasiin Itoophiyaadhaa waliin waan hojjetaniif imbaasitti illee iyyattee akka yoo duutee fi yoo dhukkubsattee mana yaalaa seentee yookaan dirmachuu hin dandeenyu akkuma dhuftetti galii duraan imbaasiitu si fideehi jechuudhaan isii afaan wallaalchisan isiinis afaan wallaaltee nama itti iyyattuu fi itti himattu dhabuudhaan akkasuma imbaasii rakkoo tana irraa hiiku dhabdee kunoo waggaa isii xumuruuf ji'a 2 qofaatu hafeef
garuu galuufis tahee jiruu baqaa keessatti akka jiraachuun isii dhibee ni dubbatti. Rakkoo tana dhiibee jiraachaa jira malee rakkoo lubbuu deebii hin qabne akka isii kafalchiisus ni dubbatti. Namni dhukkubsatee mana yaalaa geeffamuu hin dandeenye, kontiraata isaa dhumee biyyattis galuu hin dandeenye maal namummaa qaba? Akkasuma wanni ittiin fiizaa fi tikeeta xayyaaraa ittiin murameef yoo kafaltee malee galuu hin dandeessu jechuudhaan kan isii cinqaati jira. Biyya Beeruut ja'amtana keessatti lubbuun namaa lubbuu tiitichaa hin geessu. Meeqaatu ajjeefame? Karaarrattis gatamee akkasuma meeqaan tamtu tumamaa jiraachutti jira. Meeqaan tamtu laffaatii saalabee maraatee garraa yookaan dhagayaa jirra. Lubbuun galuun biyya ofiitti hedduu takka haalaan akka nama gammachiisu kan biyyaa bahee biyya ofii galeetu beeka. Uummanni keenya kan Oromoo addunyaa guutuurra jirtan nuuf iyyaatii sagalee nuuf tahaa jechaati jirti. Yoomi isii qofa dubaree maqaan isii Liinaa Habroo jaamtus rakkoo hammana hin ja'amne tan isii irra gayaa jirtu akkana jechuudhaan bilbilaan nuuf himteeti jirti. Ayya galatooma abballeenya bunna kiyya godina Harargee bahaa aanaa Baddannoo kaniin dhaladhee bara 2005 gara Saudi Arabiyaa alabaan dhufe. Akkaan dhufechi mana tokko yeroo maanan dhaqu san maaltu na qunnamee haati manaa lakkuu dhalte. Lakkuu tana guddisaatiin osoo lakkuu tana taa'ee guddisuu akkasumaan narraa nafni hojii manaa guutuun hojii guutuudhaan hojjedha. Miilli na dhukkubee bakka jilbaa kanatti taa'uu hin danda'u. Dhukkubsadhee jennaan gara biyya kiyyaa na galchaanan galaan jeen. Kana gubbaa mucaa dargaggoo dhiiraa tokko jira. Dargaggoon kun yeroo mara dhufee na cinqaa ture. Yooniin isittiin hima yoon jee yoo na bira jiraate yoo inni na bira jiraatee hin himu na bira hin jiru hin jaa maaliif hin jaa kana ni beekta? Yoon ati dubbattee bakkuma kanatti hin ajjeesan aan jeen na sodaachisaa ture. Maali sodaa isaatiif jecha na bira hin jiru namuu natti hin dhufne jechaatiif jibaa ture. Kana keessa waggaa fi ji'a 3 dirqamaan nan jedhe gara biyya kiyyaa na galchaan jeen. Yeroon gara biyyaa na galchaa jiruun hayyeessi galchinaa naan jaanii turtii waggaa fi ji'a 3 booda na fuudhanii manaa jechuu karatti nama biraatti na kannanii isa kanaan gara biyyaatti galchaa jaanii makiinaa biraa keessa na naqanii osoo hin baasitti na hin deebisin jechuudha. Karumatti ofuma isaaniiti makiinaa biraan na naqanii na jalaa deebi'an. Akkaan inni wannan jenne telefoona hin qabu waanuma isaan naan jaaniin godha wajjin hin deeme yookaan deemu mana isaanii na galchan jirri na bitate. Maaliif as na fiddanii an gara biyyaatiin galuu barbaada jennaan hayi maallaqaan sibilnee barii turtii waggaa 2 booda gara biyyaa galtaan an jaan warri na bitate kun na duubatti wal ta'anii jechuun maallaqa walirraa fudhatanii anna dhukkuba gara biyyaatiin galeennaan akkana birrii riyaala 14,000 sibilnee hanga riyaala hanga kana fixxutti galuun kee hin jiru dalaginaan jaan bakkaan dhufe kana dargaggoo 7 jira. Shamarran takkaawwan qaban kana wajjin hojii guutuun hojjedha. Yoo isaan na dubbatanii haadha manaatti yoo nan dubbadhe haati manaa waan isaan siin jaan hojjedhuu fi yoo ati waan isaan siin jaan hojjette sittiin dubbatan naan jechaa turte. Ana gubbaan bakka re'ee eeganis jira. Bakka re'ee tanaas wajjin deema yoo nan wajjin deemu isaan kanaa wajjin yoo nan jeen saayinsii fidaa dubartii saayinsii fidan qabu naan jettee naa lolaa turte. Akkasitti ji'a 7 hojjedhe mana sana. Manaan itti gurgurame kanaaf turtii ji'a 7 kana dirqamaan osoo wal lolluu osoo booyuu. Maali jechuun Oromoo takka hin arganne bakka itti iyyatan takka hin beeku. Yoon gara biyyaa na ergaa jeen nan erganii na deebisaan jeen nan deebisanii bas osumaan akkana booyuun ji'a 7 fixe. Ji'a 7 booda jalaa hin baha jeetiin akkumaan anaa bahuu deemtu na harkanii na qabanii jechuudha. Na ajjeesuudhaaf qaallitiin akka malee na tumte guyyaa 3 harkaa fi miila kiyya haadaan na hidhanii guyyaa 3 osoon himumaa nyaatin taa'ee eegas fuudhamaas fuudhanii ayeessi galchina jaanii bakka biraan na gurguran lammaffaa. Akkasitti manaan gurgurame saniif ji'a takka qofa ture. Jalaa badee
akkuma na dhukkubu duraan na dhukkubsadheen hin galajee yookaan asitti mootummaa qabsiiseen hin galajoo iqaamaan kiyya isaan arga jirti galuu hin dandeenye. Hanga nama iqaamaa san barbaaddu gara biyyaallee galuu hin dandeessu jaanii ammallee akkanumatti uggurameetiin jira. Biyyallee galuu hin dandeenye. Ejensiillee miila kiyyaan deemee dhaqeetiin jira. Wanta akkasii godhuu hin dandeenyu jaanii na deebisan. Isa hayya galatoomii. Ani wanni kana booda nurraa barumsa argatanii waan nuti keessa qunnamne tana gadi fageenyaan laalanii jechuudha. Akka biyyarraa hin baaneen isaaniif dhaama. Ani obsaaniin keessaa bahee yani uggurama isaanii san jalaa hin bahe malee biyya kiyya galuu hin dandeenye. Meeqaatamtu uggurama isaanii kana jalaa hin bahini meeqaatamtu hacuucamee isaan jala hanga arraa kan duutee fi jirtuun isaanii hin beekamin meeqaatamtu jira. Isaan kana hunda lammiin teenya taganaa achirraa as yaana jettu tun kana hunda hubattee akka biyya kanatti gamana hin deemneen jaagama yaani galatooma nagaan biyyatti na hagaltu anillee wanni nan barbaadu nagaan Oromiyaa galuudha bas. Ani maqaan koo Misraa Abdallaa Suleetiin jedhama. Dhaloonni koo Harargee Ba'aa Aanaa Gooroo Muxiiti. Yaa qaaliiwwan sanyii tooti. Nuti Oromoo maaliif biyyarraa baanee gabra namaa ta'uudhaaf akkanatti hamileen teenya nu keessa jirti. Mee kun akka ta'eeti daa'imman keenya dhalattoota nu boodaa kana katakkaa biyya hin bahin kan akka gara biyya namaan dhufne hanga dandeenyu naa gargaarru yaa obboleeyyan koo. Ani urmii ijoollummaa tanaaniin biyya namaa tana deemee waa meeqantam arge. Tanaan dura Itoophiyaa taa'eetiin gara Oomaan biyya Oomaan jedhamtu deemee achi baatii 2 fi 3 dalagee akkasitti manni ulaa 8 fooqii gama gubbaatii fi jalaa qaba. Akkasitti dalagaa halkan zaa 10 akka ka'eetiin ilaa halkan hanga zaa 6tti dhaabbadheetiin dalagaa. Damoosni isii qarshii 50 diinaara 50 jaat maallaqa Itoophiyaa iyyuu jijjiirre. Qarshii 2,200 dhufe yaa obboleeyyan koo. Miilli kun sirratti adootee oowwa sanii wajjin nama meeqantam. Oowwa sanii wajjin nama meeqantam dhukkubni tiruutii fi dhukkuboonni adda addaa kan qunnaman jira. Ani immoo akka dalaguun kiyya kun na qocceetiin damoosaan fudhadhu hojii walirra laalee ani nagalchaadhaan jeen. Dhiifama wajjin ani maqaan kiyya guutuun Khayriyaa Abraahim Yusuf godina Harargee Ba'aa Aanaa Gooroo Muxiitti kan hin dhaladde araddaa walta'ee jaalalaa Qiwwee bakka jaaniin bara 1990 fi 2000 fi an akka mataa kiyyaatti bara 1998 mana barumsaarraan ari'amee jechuudha sababa weeraraa hedduu mana barnootaa keessatti godhamee waan 97 fi ati achi 96 irraa 5 eegaleetu hanga 8tti waan jiru namoonni beeka. An sababa kanaan kanneen gabrummaadhaan biyyarraa utaalee ani mootummaa wayyaanee akkaan du'uuf illee tiyyaa jechuudha. Inni waan kiyyaa isa kana akkaan du'uuf maqaa abaa'ootiin nallee mallatteessisanii sababa saniin achumaan osoon hidhameetis dhodhokadheetis warra kiyyaa wajjis wal dhabee maatii tiyyaa wajji osoon guyya tokko gammadee hin jiraatin hanga 2002tti turee 2002 dhuma isaa karaa seenee karaa kanatti rakkoon akka kiyyatti na mudatte rakkoo hammanaa fi hammasis hin jedhamne tarakkoo bifa Oromootiin nurra geessuu fi bifa gartee ummata gartee alagaadha kanaan nurra geessus waan hedduudha. Kanaan hangafee ammoo eegan rabbiin nagaan gartee biyya Arabaa tana fide akka mataa kiyyaatti namni miilaan dhufe kun nuti xiqqishoo wayyaadha. Yoo fakkeenyaaf dalagaan tuni nuu ta'uu baattellee akka mataa keenyaatti jechaadha. Irraa jijjiirrachuu illee ni dandeessa. Garuu tiyya san osuma hadhaa taatu ta obboleeyyan tiyya warra kontoraa taan biyya tana dhufaniitu tiyya dursa gabrummaa silaa biyya keessaa nurra jirti sanirra tajabaattu tasaanii santu naquuqe jechuun barbaada. Meetti akkasitti gaa namoonni gartee kontoraa taan dhufan kuni ijoollee hammanaa fi hammasis hin jedhamne hedduudhaan irra dhaabbadhee arge jechuu bakka dalagaatti irra hedduun isaanii nyaachuu ittiin dhiisan. Dalaguma malee jechaadha. Nama maqaa gartee Itoophiyaa yookaan maqaa Somaalee himatu kana wajjin yaada tokko wal dabarfachuu ittiin dhiisan. Fakkeenyaaf amma namaan gartee ani
bakkaan ani itti dhufee an akka mutanatti eega ani dalayduu takkaa'uu gartee kontoraataan ala dhufuuti jana arkan namni kuni ni eeggama yoo gartee ijji xiyyaafessaa walitti dhaabbattellee nuti abbaa keenyatti siimna abbaan keenya si ajjeesa jettiin jechuudha ijoolleen isaanii osoo nan gurra kiyyaan dhaga'u jechaadha na biratti sababa saniif osoo imimmaan isaanii harkuu irraa hin dugda gale jechuudha yoo nasiibaa wayita gartee guddaa faafaa alatti baasan na arkatanii achi keessatti waraqaa faanaa barreessanii yookaan eenyu akka ta'an jecha asitti himuudhaaf illee kan yaalii godhanillee ta'e hedduu wanni isaa rakkisaadha. Isa kanarraan kan ka'u ijoollee hedduu jechuun ijoollee amata lama haadha isaaniin dubbisin tamataa isiidhaa akka biyyaa dhufte osoon filanne qibaaxiin haadha tiyya biraa firran naqee dhufeeniin jira jettu meeqaan tam hangatti wareegamuutti jechuun ragaa qabatamaa hojii harka kiyyaan mataa isiin amata lamaa fi cinaa hin filatin nuti ijoolleen barraadha gartee akka barraatti jedhamna jechuun nuti dalee xalaban tahini mataa isiidhaa zeeta keenya kenninee fi saabuna keenya itti kenninee hulaatti cufannee mataa sanillee irraafillee imimmaan si wajjin qooddanneen arke. Dhuguma rabbiitti rakkoon biyya arabaa tana keessa biyyuma arabaa suudi arabiyaan angafee biyya arabaa kana keessatti argamtu rakkoo hammanaas jedhee ani ibsuu hin dandeenye kanaaf mootummaan keenya dhugumatti mootummaan oromoodha yoo gartee alagaalleen nu gurgurate arra ummata keenya dubartoota keenya akka dubartootaatti nuu kabajee yoo isaan hojii dhabdummaadhaan gartee maraatanii maallaqa feenallee jedhan rakkoo dubartootaa san tamma duraa san nuu qooddate isaan amma jiran saniif hujii gartee hujii xixiqqoo maaf hin taane lukkuu horsiisuu maaf hin taane hujii xixiqqoo gartee humna isaanii uumee fi akka isaan biyyatti nu hafan barbaanna kan ammoo as keessa jiru warra waggaa 8 waggaa 5 waggaa 4 lamaan angafee jechu gartee warra isaaniin dubbisin akkatti warra isaanii dubbisu dhabe yoon dubbadhe najjeesan ju'u kumaatamaan jira garuu namni kanaa fi kana waan ja'amuutu hin jirree garuu namni kun sodaatee dubbachuu dida malee dhalaan biyya tana jirru namni hundi waan kana kan arkin kan dhaga'inni jira eessi yaadu obboleeyyan kiyyaas hiriyoottan kiyyaas akka kiyyaa jechaadha. Maqaan kiyyaa Jawaaraa Shaam Naanzanii kaniin itti dhaladhee magaalaa biyyoo Haraabaa Araddaa Madda Bilisummaa aanaa Dubbaatti kaniin itti dhaladhee garuu kaniin jiraadhu magaalaa Saudi Arabiyaa Riyaati. Wanni ani ijatiyyaan arke jechuudha micoota akka warra xalabaan dhufte jechuudha yookaan fiizaadhaan dhufte ani warra jalaatiif dalagaa dhaqee isin garuu gubba daleetti warra firaatiif micoosan shabaabni itti taphate yookaan dargaggoon warra mana saniiti. Haati taphatanii garuu micoon gisee gartee isaanitti himattee bara kanatti mucaan keessan yookaan dargaggoon keessan akkana garaana godhee giseettooni jaartiin tumtee loltee mucaan kiyyaa waan akkanaa hin beeku singoone ni kijibdaa jetteen jechuudha. Eessaanii fida duuba ani gadi hin ba'u yookaan dukkaanallee hin dhaqu waan takka gadiillee hin ba'u manallee na cuftanii haala kamiin kaliin ani nama biraatirraa fuudhuu danda'u jetteeni gisee micoon boochee hanga tumtee gaawaan gartee gootuu gisee labdee kaniina nyaadhu jetteen. Kaniina nyaadhu sirraa hin baasaa jennaan kaniinni yoo na ajjeese hin beeku kamittiin kaniina nyaadhaa waan hin takkaa fayyadamee beeku miti jetteen jechuudha micoon. Yeroo hedduu kana ani waan hin jala dalagu jechuuf yeroo takka gabbuutee micoon akka tasaatitti xiqqoo naaf irra bobaati jechuudha. Wal birallee dhaabbachuu kan nuti hin deemne. Akkasitti guyyaa kaannatti gabbuutee bara kana naan ja'anii kaniinaa fi kana nyaannu naan ja'anii hin falu jeetiin didee yoo kaniina hin nyaannu gonkumaa si ajjeefna naan ja'anii. Duuba akkamiin ta'a ati namatti naa himii naan jette yeroo san keessatti illee ani namatti himeefillee dhaqqabuu hin dandeenye micoosan guyyaa duraa akkasitti naan mareettee namatti naa himii namatti akka namni hundi sagalee naa ta'uu na quba qabaatu namatti naa lallabii naan jette haa jeeniin guyyaan gartee micoosan yaada isiitiin ni sossaabiseen ja'utti ganama jechuudha galgala arkee garuu ganama miciyyuma sanuun hin dhabeewu ni ajjeefna haala jaanii gartee isin na ajjeesuuf deemanii edanu yoon bulee rabbii beekaa edanu kaniin bulu sanuu natti hin fakkaattu ummanni si ajjeefna naan jaanii naan jettee jechuudha ganama subii giseen ol bahee ijoollee xixiqqoodhaan mee sarraatanyaan teenya giseen ja'uun edanii jirti hin agarre ganamaan kana naan jaanii
Mucoon san jiraattee duutee akkam akkarra jirtu rabbi beekaa yoo haduutu taates rabbi rammataa godhuufi yoo gartee bikka takka dhoysanii haa gartee harkaa qaban taates rabbi furmaataa hannuuf hin jaa. Tole gaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota keenya akkuma gaa waan waliin dhageenya kanatti jechuudha hedduu takka garaa bira kutee jechuudha sammuun teenya sarabramiin karaa sarabramiitti nu jijjiirame meenduulaan oblaggaataa gara fuulduraa sammuudhaa dhufee waan jennuutu nama dhiba hedduu takka dubbiin waliin nu duraa laaqamte jechuudha imimmaan garaa nama roraasa dubartoonni keenya maalitti akka jiran yoo laalle haala amma dhageenya kana hubannu garuu nuti tabiyyaa bahuu deemnu hoo kana hunda ni kijiban jetta wallaahi wabillaahi kijibaa miti waan isaan keessa dabran imimmaan osoo taatee fi dhiiga lolaasan gaa imimmaan bishaan dhuganii irraan dhumne maal goota dubaho namni beelaa dheebuu arkee namni caama aduutii fi caama roobaa waa hunda arkee jireenya gadi galoo biyya namaa keessa jiraachuu kana hafilatu san sammutee beesisiif murteeffadhu kanarraa wanni nuti hubachuu dandeenyu ammoo namni tokko osoo itti yaanne ka'ee biyyaa bahuun maal akka nama miitu hubachuu dandeenya. Inni lammaffaan ammoo biyya namaa dheexee jireenya biyya namaa keessa akkamitti akka jiraachuun ulfaatu hubachuu dandeessa. Maaliif yoo jette mana tokko daleedda manni kuni hoggaasii fidan si binne akkana si goone akkana taane akkuma waliin dhageenya kana fakkaatti sagantaan akka sagantaa waliin caqasne kanatti jechuudha. Tanaaf wanni atichi si qunnamaa osoo hin beekne duratti haadee biyyaa hin bahin dhugaan si hima. Barnoomsa kee baradhu ni yaadati ati nuuf baradhe jechuun bar nuti bar alhamdulillah dhaloonni abdii boruutu siin ifa ba'a namni dubartiin qabde jaan kilaashii miti osoo qawweelu mata dhaabbatte dukkanan sodaatu jette oromoon beeyta tanaaf dubartiin gaacheena dubartii jechuun shaamaadha ifiif waa ibsiteeti gubachaa deemta yaa obboleettiti if madaalime waa'ee keetiin himee fixuu hin danda'u garuu jecha makaaliqaa qofaa si ibsuu danda'a waan ta'e jecha ani immoo sagantaa tanaan hedduu garaan norora'ee jechamaan dubbadhee gochamaan akkaan firraan baafne immoo hedduu takka na dhibde tanaafuu wanni waliin dhageenye tuni dhugaa ta'uudhaan akka mirkaneeffattee sammuu teetiif fudhachiiftee wantoota biyyaa bahuun nama muddu rakkinoota biyya ambaa keessa jiru hubattu abdiidhaan qabaan. Tole gaa kabajamoo fi jaalatamoo daawwattoota keenya dhuma sagantaa teenyaattiin osoo hin goolabin achi cahuun kiyyaan duratti dhaamsi miidiyaa mooraa fuguug hawaasa biraan ummattoota yookaan dubartoota Oromoo kanneen rakkoo hamaaf saaxilamaa jiran kana gama dandahameen jechuudha bira dhaabbannee qorannee qo'annee waan isaan irra jiran hunda gama dhimma ilaalchisuutti achi tarkaanfachuudhaaf abdii ni qabna. Tanaafuu gaa warroonni waan kanaan isin bira jirraa jettanis gama inboxiitiin akkasuma gama sheerii fi sabiskiraayib godhuudhaan jechuudha nu qunnamuus ni dandeessan. Tantanarraa hafte immoo bal'inaan jechuudha gama dhimmi ilaallatutti waan kana achi tarkaanfachiifneeti nutis gara fuulduraatti inshaallah fedhii rabbiitii wajjin kan irratti hojjennee dubartoota keenya kanneen biyyaan baas saaxil hojiidhaaf tahee wantoota adda addaatiif lubbuu isaanii dhabanii saaxilamaa jiran kana rakkoo hamtu isaan kan ammoo akka Oromiyaa deebi'anii badhaadhinaan haadha abbaa isaanii bira kutee ollaa isaaniitiin akkam bulte akkatti bule abbaa beeka waliin jechaadhaa hoflaa gammachuun jiraatan taasisuudhaaf abdii qabna inshaallah hanga sagantaa dhuftu walitti deebinutti kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota keenyaa gama xumura sagantaa teenyaa dhiyaanneeti jirra. Tanaaf jechuudha dhaamsi nuti miidiyaa mooraa fuguug irraa qabnu kana fakkaata. Kan sagantaa tanaa hanga ammaatti isinii wajjin isin bohaarsaa isin hubachiisaa akkasuma waa hedduu isin barsiisaadhaa ture an Khadiir Mahammad Raabiyoo Marii fi ogeessa kaameeraa keenya akkasuma daayirekteera keenya Bayaan Sheekh Abduu Jaliil wajjin ta'uudhaan sagantaa tana isiniif qopheessineeti jirra. Hamma sagantaa bal'inaa yeroo biraa wal agarrutti torbaan dhufu warra torbaanii rabbi nu haa godhu jechaadha. Horaa bulaa qananiyaa inshaallah rabbiin oliin nu haa fedhu rakkoo teenya hunda nurraa haa furu jechaadhaati asitti xumuranna.
rabbiin warra wal arku nu haa godhu ija wal agartu nu haa taasisu wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. تلقى خبر جمتة في جالة متة داوتو تخين يجا والتي دشانتي جرا كوبي خنرا أكا وحبتن أكوا برتن أبدي كمنا خيسافو كوبي كون خنا مدرا دبر تري نتيس وعمله متي كوبي خنا إرا خن ديبيني إسن برانجه ودن دنيا في خيسافو شمرن بيجام باخي ستي حال خناني خرّكا جاجران أكا فكيني فرني خن كوبي خنا إسن برانجيني شمرن كينيا خيسافو إدو جران مرتي براها جرانو براها دابنون كن نام سخينيا ورطن كالتيلان ميديا موراف غوغو خيسافو شمرن كينيا دورتوني خينيا ورطن كالتيلان نام سنتني داو جاجرتن مرتي خيسانو ميديا حرام ميديا موراف وكن كوبي كن كوبي خيسان تو هوبتني خيسافو شمرن كينيا جورا إدو إمي خيسان إلالمو كوبي خان خيسا وانتي هجتش خيسافو نموتن أدى قامت إمي كن إلالتون حنگا صدركا إبارة قدامي شمرن بيامبا خيستي دلالوتان أكسما خالي غرغراتي ركتشا جران إن شاء الله خن ولي رتي حجنو تانا بإذن الله يا رب جي سنف إن شاء الله تعالى ورط السجودان كالتيران قبي خنا داو جاجتن خيسافو شمران كينيا أما اللي أردي بودان هم دي خيسانو كرا ميديا مرافوكين بالبلا واسابيتيس خايموتس نجرا خفايبراتس نجرا خراسانين سجودان ياد خيسان ياد كبتما ياد أغارا برك ماس إنفورميشن خنجام سنجرا أكا ولي غلطي أكا نغرا جيسان غمان مان دام سخينيا إسنف دابر سنام سنفكا كفجم تطاف جالتم تطادا وتتخينيا كوبي كينيا خان أمشتو أبدي بررتي أرانتنا سجودان ميديا مرافو قرا استديو ممتي مقالا خير الرا سجودان كالتي سنبرانغا هاجرو الراف أسرتي تمرا تربي وربي إن شاء الله تعالى كوبي أمشتو أبدي بروتان أداه جرا كوبي هاريك أمني خان ولتي إذا كانوا تانم هنگاماتي كوبي خان هنداهو خان سنبرانغي خرا تكنيكاتين خرا كاميراتين أكاسما خرا kopi kan isin kesum hesitu njechura ko ligalati kan isim brange anuma bayan abdu jalilim yero brawul te chanam warra yero bratis wal arbu rabbinu hagolo charam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.